Caffeen Oromiyaa godina Qella Wallaggaa aanaaleen Filloof Gidaamitti waajjiraalee mootummaa sababa rakkoo nageenyaa miidhaan irra ga'e dandamachiisuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa fi meeshaalee waajjiraa gumaacheera. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Barisoo deeggarsicha aanaalee kanneeniif dabarsaniiru. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan godinni Qella Wallaggaa rakkoo nageenya jabaa keessa turuu himuun mootummaan godinicha dandamachiisuuf qindoomina qooda fudhattootaan deeggarsa waliigalaa qarshii miiliyoona taasisee jedhan. Godina Qellam Wallaggaaf aanaa lamaaniif miiliyoona 7.9 birriin callaa miiliyoona 3 miiliyoona 2 Filloo miiliyoona 1 Gidaamiidha. Meeshaan kun ammoo tilmaamaan gara miiliyoona 4.9ti. Mootummaan yeroo kamittuu nageenya waaressuu fi misooma mirkaneessuuf ni hojjeta kan jedhan Aadde Sa'aadaan gocha ta'eef osoo haamileen isin hin bu'in imala badhaadhinaa qaban dhugoomsuuf tumsa eegaltan itti fufuu qabdu dhaaman. Tarsiimoo fi imaammanni mootummaan qabate jiruuf jireenya uummata kanaaf fooyyessuudhaaf qabate akka if duubatti hin deebine imalli badhaadhinaa qabanne akka milkaa'u humna isinitti horuudhaaf. Bulchaan godina Qella Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa gumaacha Caffee Oromiyaaf galateeffachuun godinichatti nageenya waaraa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhan. Waan asitti isin nutti kennitan kana uummatichaan gahuudhaaf waadaa isinii galuun barbaada. Ittiin gahuu qofa miti hordofnee maaliin rakka oole. Bakka diinni itti biyya diige sanatti deebinee ijaaruudhaaf wanni amma caffeen keenya sektoraalee naannoo keenyaa hunda hirmaachisuun kabajaa fi ulfina jaalala uummata keenya godina Qella Wallaggaaf qabdaniif nutti kennitan fuunee hojiirra oolchine isin hin salphifnu bara baraan siidaa caffee keenya akka ta'u hin goona. Qaamoleen deeggarsa argatanis Caffeen Oromiyaa gaaffii hawaasni kaasu deebisuuf deeggarsa taasiseef ni galateeffannaa nageenya waaressuu fi misooma itti fufsiisuuf ni tumsinaa jedhan. Qabeenyi jiru hundumtiyyuu saamamee barbadaa'ee jira. Kana bakkatti deebisnee uummata keenya tajaajila si'ataa kennuudhaaf gahee guddaa taphata deeggarsiisaan guyyaarraa kana nuuf godhani. Ga'oon olaanaan mootummaa yeroo akkasitti uummata sadarkaa adda addaarra jiru amma gadiitti gadi bu'ee deeggaru nuufis humna guddaa nuuf ta'a waan ta'eef gama kanaan kan kanaan dura irra caalaa gammachuu guddaa fi kaka'umsa guddaa miira guddaa kan kana keessatti uume ta'uu isaati jechuudha. Wanti ta'e kun baay'ee na boonsa baay'ee kan nama jajjabeessuudha. Hojii amma irra jiru kana caalmaa hojii nageenyaas ta'ee hojii misoomaas aanaa sana keessatti hojjetamu qaama bulchiinsa aanaa uummata aanaa sana wajjin wal taanee itti fufsiisuudhaaf miila lamaan biyya sana keessa dhaabbachiisuudhaaf waan nama jajjabeessuudha waan nama onnachiisuudha waan nama gammachiisuudha jedhee yaada.